madaamin ta'e sadi bira teechee ishii kamtuu irra siif gaariidha, ishii kamtuu irra namaaf nahaa, ishii kamtuu irra namaaf hinnaani kan jedhudha gaafini. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoos ni baay'atu akkam jirtu an obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinis baga nagaanaa taata isiniin jecha akkasuma warroon immoo chaanaala kiyyaaf haarawa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa ka akkuman dura isinii kaasetti ati madaamii sadi bira teechee kamtu siif gaariidha kamtu irra waa'is namaa gochuu namaa godhaa kamtu irra hojii nama gargaaraa waan akkasii naan jechaa turtan jechuudha. Namni gaafate jira waan ta'eef asumaan deebii keessan jechuudha. Innaa ani dhugaa dubbachuudhaa fi madaamii sadi argee jira jechuudha. Ishii boqottisa wajjiniin sadii jechuudha. Madaamii sadi argee garuu ani bakka iddoo sadi hin teenye bakkuma lama qofa kanan taa'e mana lama jechuudha. Mana lamaa san keessatti immoo kamturra gaariidha kamturra waa namaa godha kamturra badduudha kan jedhu gaafii na gaafatan ijoolleen isaaf deebisuu barbaade tanani. Yeroo duraa jaartii wayii biran taa'ee jalqaba akkuma biyyaa dhufeen jaartidha. Jaarti sunillee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaariidha garuu dalagaa isaanii hin baa'ata. Dalagaa osoo hin taane keessummaa isaanii baa'ata akkuma keessummaa isaanii baa'atu hin beektan kan dalagaa warri keessummaa kun dalagaatu baa'ata. Yeroo kamii baa'ata yeroo keessummaa isaanii dhufte qofa garuu gizee kaan immoo homaa hin jedhu irra caalaa ani jaartidha gizee isaanii jaartii marfee waraanaa kiniininatu kennaa marfeenatu waraana jechuudha. Dhibee sukkaaraa kana waan qabduufi innaa saniin booddee bakka achi immoo bakka qarshii naa dabalaa hin jedheenii ture. Innaa yeroo san 1,000 siif hin dabalu naan jedhanii akkas waggaa lama yoo fixe jedhu jechuudha. 1,000 malee siin goonu naan jedhanii achumaan nan dideenis. Innaa saniin booddee immoo didee jennaan iniini bakka isaanillee saraatanyaa biraa fidannaa rakasaan jedhanii na didan jechuudha. Innaa ofuma isaaniitiin immoo dhugaa dubbachuudhaa fi amalli jaartii dhugaa dubbachuuf eedha. Ijoollee shamaraa lama qabdi jaarsa tokko namucaa tokko bakka kanuma yaada keessummaa baa'atu malee nama baatii baay'een qaban garuu keessummaa warra jaartii kun hin baa'ata hin dhabamu keessummaa isaanii akkuma tisiisattu yaati tanuma malee nama hin qaban jechuudha. Garuu aniif jaartiin kilaasii tokko rafnaa dhugaa dubbachuudhaaf fedoo sa'aatii 24 irratti silkii haasaa bulee homaa wanta ishiin dubbattu hin jiru dubbattu jechuudha. Nagatteetti sirraftu dhugaa dubbachuuf jaarti sun agammaa hima jirti garuu baay'ee dadhabdee jirti amma. Dhugaa dubbachuuf bakka baay'ee nama gaariidha garuu warri sun gaariidha hunda tokko siif hin godhan. Wanti takkile macarrashaa jechuudha. Qibaatii mataa siin bita saamunaa fuulaa siin bitan dhugaa siin jedha jechuudha. Maaliif waan namni sii godhe amalli isaanii immoo baay'ee bareedudha amalli isaanii gaariidha. Homaan si daddarban hin qabanii waan naannoo jedhu hin qaban. Ayyaanaafis kafana sii bituun hin jiru isaan biratti hin jiru. Ayyaana manaamina hin jiru isaan biratti sii bituun hin jiru jechuudha. Maaliif maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi hin jiru isaan bira jechuudha. Sixootu malee siin kennan maal akka ta'e hin beekani hin jiru isaan bira jechuudha. Garuu amalli isaanii baay'ee gaariidha. Baay'ee amalli isaanii dhugaa rabbii dubbachuun bareedduudha amalli isaanii. Garuu wanni takka sumayii takka waan takka siin godhan jechuudha. Homaa siin godhan. Wanni inni isaas siin godhan wanni takka waan itti macarrashaa moodesii siin bitan jechuudha. Dhugaa siin jedha. Maaliif bakka shamara waan ta'eef hin barbaanna miti yoo qarshii keetiin bitatte malee siin bitan homaa siin bitanii jechuudha. Kan isa duraa mana duraa tokkoffaa taa'e suni. Namni lammaffaan kun immoo dhugaa dubbachuu fi ani maal akkan jedhee mana kana ibsullee hin beeku waan amma keessa jirtuuf yookiin akkas jechuu dandeessanii maaliif namni waan sii godheef hin goone sun jarri suni amalli isaanii gaarii malee homaa wanta naa godhan takka hin jiran guyyaa takka sixoota dhaanaa kennan hin beekan. Isinitti nima jaarri dura tokkoffaa bira taa'e warri jaartii sun jechuudha. Jaartinis garumaan na jaallatti malee wanta takka wanti ishii naa gootu takka hin jiru. Birrii doolchi takka naaf hin kennitu damoosa kiyyaa ara wanta akkasii hin kennan. Tanteetu arganii sirraa fudhachuu hedu isaan dhugaas hin jedha jechuudha. Odootu itti kenniteef isaan sirraa fudhachuu hedu malee siif hin kennanii jechuudha. Garaagarummaa jara nama lamaan kana bira taa'ee arge waan ta'eef.
Kanaafin ani Araboota bira jiru kana jaran bira jiru kana jaja jechuudha. Jarri garuu bira jiru kuni ani maal akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuu fi ani wanta isaan hin jedhu hin qabu dhugaa bakka akka haadha ofiiti bakka isaan kunniin akka haadha ofiitti si yaadu. Damoosa kee dulche takka keechaan kutan dhugaa rabbii keessaa kutuun barbaadan dhuma waanuma fe'esii godhaniyyuu jechuudha. Keessaa kana godhu siin jedhan. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani guyyaa takka kafana wiikii yaadan gala jedhee bitadhee hin beeku. Agarraa agan ergan galee deebi'ee dhugaa siin jedhan durallee ayyaanni dhufnaan qorri dhufnaan ho'i dhufnaan akkasuma immoo wanta dubartii shamarranii barbaachisu wanta ulaagaaleen keenya hedduudha kaa hin beektani wanni takka nanafu jechuudha. Wanni takka ittiin saamunaan fuulaa ta'ee kan kireem ta'ee kan nafaan dhiqadhu ta'ee wanni hundi isaa nanafu modeesiin kiyya irratti suulamee jira. Dhugaa rabbii siin jedha wanni takka nanafu ofii isaan jibbitu qarshii kiyyaan guyyaa takka bitadhee hin beeku. Wanni isaan naan binne hin jiru sa'aatii wanni isaan naa bitan likkii hin qabu. Caammaa askoo wanni isaan naa bitanii gaafa biraatan viidiyoo isinii waraaba. Fistaanii isaanii wajjiniin takka takkaan jechuudha. Takka takkaan kan namtichi garee ishiin duutee erga ishiin duuteeyyuu naa bitee wajjin nadhee maxarannee naa bitee jechuudha. Takka takkaan asitti gadi guuree agarsiisan maaliif wanta isaan naa godhasanii hin goone jechuun yoon uffadheeyyuu dirra kiyyarratti gaarii hin ta'u jechuudha. Osoo isaan naa godhanu hin goone jechuun kun cubbuudha jechuudha. Dhugaa isiniin jedha obboloota ko. Baay'ee ani hin beeku ani waanuman jedhuyyuu waanuman jedhu dubbadhuu wallaala dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ayyaanni dhufnaan ciini tokko jiraannan diggisiin tokko jiraannan bakka beemin suuqii deemna boroo wanta akkanaatiin jiraanaan jedhu. Dhugaa dubbachuuf kaman jiruun uffadha soon jedhee lakkin uffattuu sanaan jedhu dhugaa waaqaa jechuudha. Naabitu jechuudha. Kana dhiisaa gizee koronaa marfii waraana deemtee uffata fitattanaan jedhanii na dadhabanii ofii isaayitii naa bitanii fidan jechuudha. Dhugaa rabbii ofuma isaayitii caammaa ofuma isaayitii wanni inni uffadhu waan boorsaa ofii isaayitii naa bitan jechuudha. Ofuma isaayitiif akkatti isaan beekan illee hin beeku dhugaa waaqa jechuudha. Ani immoo akka namaa kana hin beeku kafana wannoo kana hin uffadhu kafana zaaminee kana hin uffadhu hin jaaladhu siin hin fedhu sanii jechuudha. Hin beeku waan ta'eef. Innaa ani naa ta'uu baannaan kafanni sun harkatti handi daamutire abadan waan doolaappii kiyya keessaan kaa'u dhugaa siin jedha jechuudha. Kafanni takka yoo natti toluu baate bakka kafana san deebisan hin deebisuu baata yoo barbaadan nama biraatti haa kennan malee. Kanaafiyyuu kafana nan jaaladhuuf hin jaalanne sirriitti beeku jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadatanii garaagarummaa madaamota lamaanii warra bira taa'e lamaanii garaagarummaa isaanii kana. Warri duraa wanna takkasiin godhan warri kunoo wanni isaan naan goone hin jiru dhugaa dubbachuuf yeroon galu sanillee waan inni illee shaanxaawwan naa bitee ishiin biddilibsiiwwan bittee bakka yeroo amma dhugaa dubbachuuf obboloota ko maallaan jette dhugaa isheen boqotte sun jechuudha. Yeroo san ani akkuma tasaatiin gale waan ta'eefi maallaan jettee gaafaati na biraa xumurtee galtuu lammataa warqii sii bitanaan jette. Warqii sii bitanaan jette osoo sanaan godhin karaa rabbii ishii deebite jechuudha. Baay'ee garaana nyaatti dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif yeroo san siifamte walli harkaa bu'ee akka tasaan harkaa kaate atis yeroo sannaan jette amma hin jedhini dhugaa baay'ee nama gaariidha jechuudha. Baay'ee hanga halaawaa fa'a bittee maatii ta'e argite jechuudha dhugaa isheen jechuudha. Namsi ishee amaaru baay'ee nama gaarii turte jechuudha. Bakka maal jedhee isinitti haa himure bakka qorris dhufnaan akkasumatti naa bitu eezeeshuma ergashiin boqottee illee innis akkasumatti naa bita ijoolleedhaa yoo bitee dhufu anaafis immoo bitaa micayyoo xiqqoota naa bitu anaafis immoo bitaa bakka waan gabbayee jennaanuma nuu bitee dhufa jechuudha. Gabbayee jennaanuma nuu bitee dhufa jechuudha. Tunillee rabbi cubbuudha amma tanumti jirtu tunis jechuudha. Hedduu takka dhugaa rabbii nan galateeffadha maaliif naa bitu bakka na wajjin deemanii wajjin hin deemne naa bitu bakka. Ofuma isaatii maalatti nimni siifan bita kana maalidha sii bitu maal si barbaachisu kanuma na gaafatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti namni namaa godhe tokko yoo hin goone jedhani gaarii miti gaarii namaaf hin ta'u jechuudha. Yoo har'a saamunaa takka naa bitanii isaan naan binne jedhe har'a hoo fuula dhiqadhe fuula kiyya kanatti waan tokko yoo naqe gaarii miti bare osoo uffattu uffanni sun iyyuu siif hin ta'u ta'a bare gaarii miti. Warra sii godhe godhan warra hin goonedha bakka. Kanaafi ani garaagarummaa jara kana lamaanii kanatti argee warra kanatu caalaa hedduu takkan isaan galateeffadha jechuudha.
isa qofaa miti isa biraammoo viidiyoo yeroo nani biyya galee as deebi'u akkaataa isaan biyyarra na simatan viidiyoo sanii waraaba jechuudha. Gaarummaa isaanii isaan agartu jechuudha. Yoo namni tokko hin sobdii ishiin akkas jettanii ani sobu dhugaa dubbachuuf wanti sobu tokko hin jiru. Arabas jajuus hin barbaadus garuu bakka isaan naa godhatti bakka isaan naan godhatti naan godhedha. Amma kan duraas wantoota akkasii hin godhan homa sobanii takkumaas hin godhan garuu amalli bareeddeedha. Umaas hin godhan malee. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kooyi mee kan keessan akkamii koomenti irratti barreessaa. Akkasuma immoo ani dhugaa madaamin keessaa madaamin lamaan tun hedduu takka bareeddudha walumaa gala.